ورسالة أرسل لم يكن المولى جسنا نجفتنا ميشا أمة تكرار را مكافأ نو تنقول مكافأ أمة تكرار بلسو تم ميشا نقوله مي قبلا كي نتوقع لما لما كنا ميرا في ميشا بوتو كمنا ميشا نو بتنو إنجيرو إثيوبيا كبتشولا كم بتشوف سينوتي متى سبب لما يسينكاني جنان سبب لما يسينكاني إباكي جنان إباكي شو تعرف جرا كنا أبو بامي لا تمسنا isiwa tokkotti hin qabdu hojii siin deegatti callamette yookaan kaaturaafis mataa keessa dhaana kasi nu rakkisu biyya Itoophiyaa qabachuudhaaf kan nu rakkisu ummata Oromoo kana immoo dugda kutuudhaaf dugdi jalaa bakki xiqqoo meeshaan jiru Wallaggaa waan ta'eef meeshaa jalaa fixachiisuu qabna gara Wallaggaa dhaqnee ummata Wallaggaa buqqisuu qabna haleeluu qabna sana booddee faannoon qixxeetti qoodamee as deebi'ee ummata Walloo daguggaa sanyii irratti raawwatee ummata Walloo achirraa buqqisanii dhaggeeffadhu Walloo waree gaba kafachiisuufi waan jarri dubbatan hin dubbadde waan gurri koo dhagaye jechuudha ummata Walloo daguuganii eessa dhaqa mannoloo manni kun garraa miidhaa'u qubachiisaa jedhama achuma mannoloo Oromiyaa keessa qubachiifamaa bakka biraa safaarii Wallaggaa keessa safaree ture mochii fuudhamee eessa dhaqameettu ummata jalaa Wallaggaa keessa baasuufi akkasuma nama qalanii kaanii akkas nama jeesanii kaanii akkamitti jiraatuma nyaara addatan moo jarri baasuuf achirraa ummanni Wallaggaan keessa ergasii qubachiifame Eertiraa ta'e yeroo Itoophiyaan rukutamuu jedhe xiyyaaressa qubatametta Eertiraa qubachuu qaba yookiin Sudaan qubachuu qaba biyya ollaa qubate kee Ameerikaan yoo Itoophiyaa rukutuu barbaadde yookiin Eertiraa qubachuu qabdi yookiin Sudaanii walii galuu qabdi achi qubattee kaatee achi rukutti ummanni kaleessa dhaqee hojjettummaadhaan ummata keenya Wallaggaa irra qubate Eertiraaf Sudaan nutti ta'e akka Wallaggi rukutamuuf haala mijeessee faannoo achi qubachiise gaashiyyee jedhaa yaa amala jaraa yaa garraamii koo namanin yaa amala jaraan siniin jedhee man gaashiyyee salaam laa jedhanii miila namaatti kufu isuma maayyuu fiiganii gaashiyyee hin amanin gaashiyyee keessa waa jira soba wallahi ummanni kun soba mee ummata Wallaggaa gaafadha ummanni qubate achirra beela'ee isaa beeleessu beelee dhaqee Wallaggaan qubate suni yeroo ummata abbaa biyyaa arge gaashiyyee salaam loo jedhee barcumarraa ka'a sobeetu bofa afaa jala kanaaf Wallaggaan daguuganii dadhabsiisanii warra meeshaa hidhates achitti dadhabsiisanii erga Wallaggaan sirriitti rukutaniin booda Walloo deebi'anii fixanii lafarraa lafa Walloo kanarraa ummata jaraa Wallaggatti safaree ture qubachiisuudha. Boor Mubaarik Musammaatu jedhe dhuguma dhagee informationii dhugaanuu fidee jettanii takkaa salfadheen beeku waa dubbadhan waan ani hin beekne irraan dubbadhu haga sanatti teenya eeguun qabnu jaratu dhufe jaratu ummata abbaa biyyaa lafarraa buqqisuu barbaade jaratu abbaa biyyaa abbaa Itoophiyaa agaruu Oromoon yeroo inni Itoophiyaa barbaadu jedhu natti hin tolu dhiifamanaa godhaati akka yaada kootitti kana maaliif beektu Oromoon ikkoo Itoophiyaa kanaaf wareegama guddaa kafalee Itoophiyaan fayyaansii kan Oromooti yoo Oromoon dhiisuu ta'e malee yoo dhiisuu ta'e hin dhiibne jedhaan atti hima hin dhiibne hin barbaannu Itoophiyaan barbaannu akkuma Oromoon ajaa of itti kutu dhageessan ajaa of itti kutu jechuun maali yoo kun ajaa ta'e namatti qabate ajicha kuttee ofitti hambisuurra ofii keetii ajichaa wajjin kuttee achi kennita yoo ta'e malee Oromoon Itoophiyaadhaaf lafee duddaa ta'e tajaajile Oromoon Itoophiyaadhaaf wareegama guddaa dhiiga guddaa lafee hedduu itti caccabse. Anu dhiifama goone irraa fi uummata kanaa wajjin yoo jedhe malee namni Oromoo ofisaatii filatee barbaannu kalas biyya kanatti miidhamne irraa nu gahaa jedhee adda ba'e malee namni ba'i isaan jedhu jiru ofisaatii filatee barbaannu kalas biyya kanatti miidhamne irraa nu gahaa jedhee adda ba'e malee waan jarri dubbatan eessaa dhufe naan hin jennaa waan jarri karoorfataa jiran utuu dhageessanii utuu dhugaatiin nu gimmachooftu machaabeetu gatantartu karoora haga masaraatti baafatanii manni kun immoo masaraa galuu danda'u eeyyee
Oromoo keessa ta'anii tokkummaa Oromoon iyyaa fi ture sana hojiirra oolchani. Tokkummaa Oromoon durii kaasee iyyaa ture sana hojiirra oolfatanii jirti. Ijoollee ilmaan Oromoo Oromummaan itti dhagahamu ajandaa kana akka qabaneessini diqqoo ajandaa kan biraan dhufuu deema. Maanguddoon jalaas sheekiin jalaas qeesiin jalaas gadi ba'ee kun takka argameen beeku jechuu eegalanii yoo argitan feesbuukii irratti kun ta'uu qabu jedhaa jiru. Baga ta'e jennan immoo baga argine bineensi ifaan argan halkan nama nyaatu. Duris agarsiisaniiru ammas agarsiisaniiru. Kanaaf deebiin gahaan kennamuu qaba. Uummata kana hubachiisuudha jalqaba. Kunoo meeshaa Afrikaan gaatanii naqabinaan hanga dhiisan gaafa biyya qabatan immoo Oromoo garbummaanuu akka qaba. Gabrummaanuu akka qaba. Ay wayyaanee koo ati waa tokko nan goone yaa abaluu koo ati waa tokko nan goone jechuuf deemtu bor. Ay jibbi utuu jibbi ammuma jabaadhu. Manni kun mootummaa biyya bulchuuf sodaachisaadha. Karoorri ni baafate Wallaggaan dhahee kee masaraa galuudha. Abadan masaraan galtan. Hin galanu masaraa. Amma masaraa galuu jalaan jibbine. Agalan yoo rabbi jala galchee agalan. Utuu karaa sirriidhaan deemanii mootummaadhaan lolanii aangoo godhatanii nan gubne. Isa uummata kana maslaalii godhatantiyyuu nan gube. Oromoo biyya lafaarra jiru uummanni kun aangoo qabatu. Oromoodhaan dhumee malee nama tokkotti galee malee Oromoo biyya lafaarra jiru uummanni kun dhaqee aangoo qabatu. Warri afaan kana dhageessan itti himaa. As jirtu dhageessaniitu. Kottee duraa hunda. Kanaafi jabaadhaa.